keessanitti ergeedha. Yaa ilmoota mootuu yeroo qabdanii dubbii waaqayyoo dhagaa. Har'a carraa isiniif kennamatti gargaaramuudhaan sagalee kana dhaggeeffadhaa. Harki araara waaqayyoo ammallee isiniif bal'atee jira. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yesuus karaadha. Yesuus dhugaadha. Yesuus jireenya. Yesuus Kiristoos namni anatti amanu gara du'a bara baraan dhaqu hoodi isaa jireenya bara baraatii jedhe. Sagalee waaqayyoo akkuma dubbatu wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irraati immoo ilma waaqayyootti kan amanu jireenya bara baraa qabaa jedha. Kanaaf yaa ilmaan namaa dhagaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoositti kan amanu jireenya bara baraa qabaa. Ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoositti kan hin amanne immoo maqaa tokkicha ilma waaqayyootti waan hin amaniniif ammayyuu itti faradamee jira jedha. Kanaaf otuu yeroo qabdanii Yesuus Kiristoosiin dhagaa harki araara waaqayyoo ammallee isiniif bal'atee jira. Yaa namaa dhagaa amantii barbaadan hordofuun mirga keessan. Amantii barbaadan hordofuun mirga keessanidha. Amantii hedduutu jira namni filatee kan isa baatu seera. Haa ta'u malee karaan jannataa hedduun hin jiru. Karaan jannataa filannoo qabu. Karaan jannataa filannoo adda addaan qabu tokkicha. Karichis tokkichi inni waaqayyo ilmaan namootaatiif baase kuni Yesuus Kiristoosidha. Utuu yeroo qabdanii ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoositti amadaa. Yaada garaa keessanii gaddaradha. Waaqayyo Yesuus Kiristoosin isiniif erge. Almasii isaa yookaan gooftaa Yesuus Kiristoos isiniif ergame. Cubbuu keessan isinirraa fuudhee waaqayyotti kan isin araarsu. Jireenya bara baraa kan isiniif kennu. Guyyaa firdii waaqayyoo guyyaa qiyaamaatti dheekkamsa bara baraa jalaa kan nama baasu. Yesuus Kiristoosidha. Qiyaama ooluudhaaf, adaba bara baraa ooluuf, abidda dheekkamsa waaqayyoo ooluudhaaf. Otuu yeroo qabdanii yaada garaa keessan gaddaradha. Wangeela dhagaa waaqayyo taraarama harka araara waaqayyo ammallee bal'atee jira. Guyyaan kun kan keessani harrootuu yeroo qabdanii dubbii waaqayyo dhagaa Yesuus Kiristoos isin waama harki araara isaatii isiniif bal'atee jira. Ilaa ammallee mootummaan waaqayyo waan dhiyaateef yaada garaa keessanii gaddaradha. Addunyaa kanaaf furmaanni tokkicha inni Yesuus Kiristoosidha. Nagaa addunyaa kanaa kan laatu Yesuus Kiristoosidha. Innis Yesuus Kiristoos waan ta'eef otuu yeroo qabdanii